أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليانك يا قالي جالتمو بك جرتنون دتي قال ربي رحمن ربي سنبرها جراتو أرلي يا دتشيسا كبابا أندرو لبوك يا دتشيسا سنلي يا دتشيسو sunis waa'ee toobaa akkuman viidiyoo gabaabdummaan dura dubbadhe keessatti dubbadhetti toobaan waan nu barbaachisu irraa jechuudha. Gara rabbiitti deebi'uun arrujuucu ila Allah subhaanahu wa ta'ala. Viidiyoo gabaabaa dheengadda dabre keessatti wanni irraa dubbadhe akka nutiin kun diinaan ummata waan nu jal'isuu barbaadu shayaaxiin al'insiidhaan marfamnee jirru. Kan sana gubbaadhaan lubbuun keenya kunis hamtuutti akka nu yaamtu halkanii guyyaa. Kana hunda yoo laaltee ilmi namaa kun abdiin qabachuudha. Garuu rabbiin abdii ulaa abdii nuuf bane jechuudha. Ulaan abdii sun maali? Toobaa. Akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuun jedhe nabbi cibaadii annii ana al-ghafuuru rahiim. Rabbiin maal jedhe? Gabiroottan kiyya itti himi jedhe. Gabiroottan kiyyatti himi Allah subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin maal jedhe? Ani diliin araaramaa ammallee rahmatan namaa godha. Nama dhiifama na gaafate. Nama gama kiyyatti deebi'e nin araaramaa fi dhiifaman godhaa fi itti mije jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Rahmata kiyyaraa garaa miratina nuun jechuudha. Yoommoo namni didee toobbachuu didee rahmata rabbii kajeeluu didee gara rabbii deebuu didee wa anna azaabii huwa al-azaabul aliim. Azaabni rabbiis qixaanni rabbiis rabbiin maal jedhe itti himi qixaanni kiyyas jabaadha jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Qixaata adabbii rabbiin nama adabu jabaadha jechuudha. Warra adabbii rabbiin adabu sana warra rabbiin hin godhini. So akka ilma namaatti innal insaana laa yakhuluu min macasiyatin abadan. Ilmi namaa macasiyaa irraa qulqulluu ta'uu hin danda'u. Abbuma fedhe maan taane macasiyaa irraa qulqulluu ta'uu hin danda'u. Waahdaa naqsun laa yaslimu minhu ahadu min albashar. Kun irrina ilmi namaa qabu nama tokko irraa qulqullaa'uu hin danda'u. فما من عبد إلا وقد اقترف إثما أو فعل ذنبا. نومان في الإيمان تاني قبرتش ربي في الإيمان تاني dilii kan hin dalanne hin jiru jechuudha. Nama qulqulluun dhibbaa ta'e qulqulluu dheettu hin jiru jechuudha. Yoo diliin kun walirra xiqqaate gariin guddaa gariin xiqqaa dalaguudhaan. Falaa yakhuluu an wasaawasati sheexaan. Namni waswaasa sheexanaarraa nagaa ba'uu danda'u hin jiru jechuudha. Sheekatee kaan ta'e abbuma fedhe maan taane waan sheexanii qalbiitti si darburraa namni qulqulluu ta'uu danda'u hin jiru jechuudha. Yoo dubbiin akka kana ta'e كان كل إنسان مفتقرا إلى التوبة. أقص نمني هندنو ديرا دبرتي وتنجرين دقا قدات تنجرين نمدنو توبة تاجو مجود رحمة ربي قرى ربي الديبي يا ربي دليك يرنا فكوتي جتشو توبة قرى ربي الديبو تاجو مجود نمني تقول توبة خنرا قرى ربي توبة تشورا نمني درومو دندونجرو وهي خلق الأنبياء والمرسلين. توبان كن قرر ربي ديبون كن حالة إرقاموتات تجول آدم أبان كينيا قاف ربي جنتك يست إسا أومي جنتك يسا كايوان مكا هنگا جنتك يسا جرورا كافيت نيان لغارو مكا توكتي كان قفا نيازين جرين شيطاني وسوسي إسا قومسي دليت سنكي أكني مكا سنة نياتو قول جول غارو دلي سنة كيسا تور جول وقص نشاني ربي دي فما قافتشو تيجا ربي تديبي وقص ربي مال جري فتلقى آدم من ربه كلمات ربين أقو آدم دلي دلقو ساسنتي وفتي شينا وفتي أرقو وفتي النقاب بمالي فوان كان دلق جري أقو نشينا أقو نقاب ربين سبحانه وتعالى جتشك النيف جتشو جتش أفبراك النيف ربين كان نتين ربي تديبو كان نتين ربي كرات كان نتين توبتو مال جي ربين فتاب عليه ربين توبة الراكي بل جيتشو آدم الرا أباكي كان جورا حالي نما مسلمة حالي نما إسلاما دي ليو دلقى كيسان تاو جورا دفقر ربي تديبا إنه هو التواب الرحيم ربين سبحانه وتعالى كتوبة نما الراكي بلو دي جور رحمتك نما بقول أكما آدم الراكي بل نما mucucaatee hamtuu keessa bu'e sanillee rabbiin nama sana hundaafillee akkasumatti rabbiin dilee isaanii irra kutaafii jedhe. Kanaaf gara rabbiitti haa toobannu. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نوح عليه السلام مال جي أمة ساتين
rabbii keessan dhiifama kadhadhaa rabbiin nu araarame jedhaani gara rabbiitti bu'aa dhiifama rabbii keessan gaafadhaa innahu kaana gaffaara rabbiin kan dilii namaaf araaramu ta'e jedheetan ummata kiyya kana yaame jechuudha nabi nuux alayhi salaatu wassalaam so anbiyootiin hundi huudillee maal jedhe istaghfiruu rabbakum thumma tuubuu ilayhi nabiyullaahi huudillee ummata isaatiin maal jedhe rabbii keessan kadhadhaa dhiifama gara rabbiitti deebi'a ergaan maasejiin takkiis ergaan anbiyootii hundinuutti nama yaamaa turan eega tawxiidaati maali rabbi araarama gaafachuu gara rabbiitti deebi'u kana jechuun anbiyootii anbiyootii rabbii ummatatti yaamaa turan kanaaf toobaan gara rabbiitti deebi'uun waan hamtuu dalaguu jiran irraa dhaabbatanii itti yaadanii gara rabbiitti deebi'anii qulqullaa'anii yaa rabbi na qulqulleessi naaf araarami jechuun ibaadaa keessaa sadarkaa guddaa qaburraa jechuudha warra gara rabbiitti deebi'u rabbi nu haa godhu warra subhaanahu wa ta'ala isa dhiifama isa gaafatee toobbatee gara rabbi isaa deebi'ee rabbi irraa qabee rabbi nu haa godhu